Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtanii kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota Jamilaa Jimmaa Oromoo. Baga nagaan dhuftan viidiyoo irratti warroonni disii gara saalana kanaa dhuftan sabiskiraayibii fi sheer laayik na gochuutiin na hordofaanis ni jedha. Akkasumas warri sabiskiraayib sheer laayik gootanii na hordofaa jirtan immoo hedduu galatoomaa hedduu naaf ulfaadha. Alhamdulillahi rabbil aalamiin chaanaalli koo akkuma guutee jira. Karaa fuulduraattis akka bakka guddaa naaf qabu abdii guddaan qaba jechuudha rabbirraa. Isinillee akkasiin gargaartan abdiin isinirraa qaba. Har'aan kana immoo obboleeyyan kiyyaa wanni inni isinitti himu kuni qishinaa yookaan immoo wal tuffachuu otoo hin ta'in waan mudannoo nama mudateen isinitti himu kanarraa barumsa guddaa irraa barachuu qabdan. Anillee akkasuma barumsa guddaan irraa baradhe jechuudha. Waan nufi koo barumsa irraa argadhe isinillee akkasiin irraa barattaniif jechuudha. Wanni gara viidiyootti qayyara isinitti himu. Kanaafuu amma dhumaatti viidiyoocha dhaggeeffadhaa, laayikii godhaa. أول شيء الحمد لله رب العالمين ربي نمني ما سابقنا وقول سنين جدا أولين كي مدنو تكوتنا مدة الجرة تربان كنا درا مدنو كوتنا اسمالي توجدتني وجينا تبايتي الجرة قرمالي أكما سنجيه تنبرو وجينا تبايتي غافرة كان ربي مالا ستبالي سي ربي مالا ستبالي جتشو قال لي الجرة وندكي نيوكما سنبيك تنو غارو ربي نسانو قدي إسا حما كي نيام مولدة تتنيان شوف نقامل لي نقابا الجرة Anis maalidhaa hojiin baay'atee dachana yaakiseetuun dadhabaa wali dhufee jechuudha kan. Yaa Rabbi badii dhumtee bashaan kun sii balleessite aradii dhumaa bashaa kanarraa yaa Rabbi badii maalii qabna badii guddaa akkanatti nu fitaadha. Inni mana hidhaa keessatti reebamu ijoollee dhumaa bashaa Itoophiyaa. Inni rakkatu nuyi yaa Rabbi badiin keenya maalni jaha rabaa kanarraa maali gadi taane gooftaa koo maaliif nu rakkisaa dheetiin boo'e jechuudha obboleen kiyyaa. Achi booda rarrafee ganama sanaa. Akkuma duraanii hojii hojjechuun ol ta'e jechuudha. Shubbaatiin nazafaeetiin mastaawatii jechuudha kan maskootii. Osoon achirraa nazafuun lafatti gadi qaalittiin tokko jechuudha. Nama guddoodha arabaa teessee boosee jechuudha. Maaluma rakkattee booseedha. Ammas nan deema ammas deebi'ee dhufee ilaala. Ammas nan deema ammas deebi'ee dhufee ilaala jechuudha. Namni mana jiru akkuma isin beektan gadi ba'uun illee dhoowwaadha jechuudha. Warri mana xalabaa jirtan hin beektanii. Achi booda gadi bu'u jechuudha akkan ta'e natti kaatus natti kaatu dheeniiti. Callumadhee gadi bu'e jechuudha. Achiin booda qaalittii sana maal taatee jedheen gaafadhe jechuudha. Ani darabbii na bashaan qofa qixaatti taatee leenci qalaatti gurraan rafee jechuudha. Wallaahi obboleen kiyya dubbii kana jechuudha. Baay'ee tokko dhufitti yaa rabbi dhiifama naa godhee dheetiin rabbiin kadhe jechuudha. Maal taatee gaafan gaafadhu rakkiin salphaan rakkadhee jedhee kana himaarurra dachaadhaan rakkinni siinatti mattee waan baay'ee gara namaa nyaatu waan baay'ee keessa namaatti illee gooftaa koo alhamdulillah nuti qananii keessa jira nama jechisiisu jechuudha. Qaalittiin kun nama arabaati. Malkiinis adii uffannaanis akkuma shari'aa islaamaatti uffattee jirti jechuudha. Achi booda gaafan gaafadhu maalaan jettee umriin koo 47 biyyiin itti dhaladhe biyya Masrii yookaan biyya Ijipti jedhamu keessatti. Achi booda abbaan manaa kiyyaa saraatinyaa ta'ee biyya kana keessatti hojjechaa ture bawwaabaa yookaan haaris jarri jedhan sana jechuudha. Maal jedhama nama balbala eegu jechuudha. Isa ta'e hojjechaa ture. Hamma garuu 11 dura dhukkubsatee dhukkuba tiruutiin qabamee lubbuudhaan biyya duniyaa kanarraa boqotee jira. Garuu du'a isaa kana biyyatti galfachuuf bitaan beeku mirgaan beeku nama tokkollee beeku. Isinis akkuma rabbitti qalaa guraa bulee rabbii kootiillee waan balleessinitti buusee jechuudha qaalittiin kun. Bitaan beeku mirgaan beeku gara manni seeraa jirullee beeku imbaasiin as keessa jirullee biyya kam akka ta'ellee beeku yaa intala kiyyatti buusee jechuudha qaalittiin kun. Harka kiyya na qabdee jechuudha. Hin boosii akka malee boosii. An ergan biyya kana dhufee reefu gaashanii ijoollee afuriin Afrikaa qaba. Sanii immoo abbaan manaa kootti du'ee du'aan isaa Mustafaa Ciisaa nama na gargaaru firan qabu aaliin qabu rabbii tokkicha malee garan itti deemullee beeku kanarra akka dheetiin bo'oo jira itti karaa makiinaa ol akka teessisiin akka itti hiitee boossu namni tokkollee namni ol ka'e jedhu hin jiru jechuudha. Biyya kana akkuma isin beektan dawlana arabaa kamiyyuu akka dawlaa Afrikaa keessa jiruutii miti obboleen kiyyaa nama namatuudha yookaan dhukkuba minaamin jedhanii bira darbu jechuudha. Achi booda takka dhaabadde wajjin boo'een jechuudha. Asirratti maaliin irraa baradhee isin ofii gooteedha nan hojjetataara jeetti fudhataara birrii koo alhamdulillah jechuu dhiisee rabbitti qalaa guraa buleen of bareechuudha as keessatti. Alhamdulillah rabbil alamin yaa rabbi naaf dhiisee dheetiin ol deebi'ee maallaqa jarri yeroo hojjedheef obbolaanniitiin akka nan lafaa qaba jechuudha. Qarshuma xiqqoosii haga namoonni isin jechuu baadhees fidee kenneef jechuudha. Anti uffataan jala harkaa fudha yeroo jarri naa kennan hojii kana hundanna hojjechiisanii ammattii kana natti kennan jedheen tuffadha jechuudha. Garuu isiin
Isiinuma sanaaf jechuudha. Akka isaa tokko koo qabdanii eebbiftee achi boodol deebi'eetiin yaa rabbi naa dhiisi yaa gooftaa koo alhamdulillah natti badiin tokko natti hin goone ati gooftaa koo yaa rabbi fayyaa naa kennite nan dalagataara alhamdulillah dheetiin dhiise jechuudha. Achi boodaan qarshii ammattii sana hin kennee fi obbolaanniitii immoo ammas lammeeffata galgala san dhufanii galiititti achi deemaartii qodaa bitataa jedhanii jara mana keessaa hafnaan maallaqa amma sana 2-3 ta'uudhaaf kennan jechuudha. Argitanii obboleen kiyya tokkoffaa isa rabbi maal sii balleessina jedhee fi akkaniitiin kun rakkina naa olii qabdu natti agarsiise jechuudha. Lammaffaa immoo qarshii xixiqqoon isiidhaa azzaneetti kenne sana immoo jechuudha rabbiin dachaan fidee naa deebise jechuudha. Nulleen bulleen turre galgala san. Kanaafuu yaa obboleen kiyya hadha gaafa mana namaa keessa hojjennu hadha gaafa rakkanneerra jennee iyyinu rabbi maalan sii balleesse jenne jechuudha. Rabbiin niimaa guddaa nutti tolee jira. Inni hojjetataara fayyaa qabna. Yoo hadhaan nu rakkisallee rabbiin abada waa qananii fuulduratti si yasabu malee si rakkisu. Hadhaa farankaa kiisii dhabnee yaa rabbi badiin qomaan ni jenna. Yaa rabbi maaluma sii balleesse tan immoo lubbuun isaa cinqii keessa jirtu akkuma si miidiyaa kana irratti argitan jechuudha. Kan lubbuun isaa cinqii keessa jirtu meeqa jira? Kan rakkina nu olii qabu meeqatu jira? Kanaafuu yaa obboleen kiyya ergaa guddaa of keessaa qaba dheetii yaadaanii mudannoon koo kuni wallaahi waan man jedhu illee harkaa badanaa hanqataa alhamdulillah jedha waan rabbi isinitti tole hundumaayyuu jechuudha. Akka koon ta'edha ani yeroo rakkadhe yaa rabbi badiin koo maaliin sii balleesse maalan sii godhe jechaatiin oola jechuudha. Isin immoo obboleen kiyya yaadadha alhamdulillah jedha. Rabbiin nama niimaasaa beeku nu haa godhu. Rabbiin nama fuulduratti waan gaarii naaf godheeti rabbiin malee hadhannee na rakkisu akkanaan miti waan nama jedhee yaadatu rabbiin waa taa'ee isin jala obboleen kiyya. Nagaatti naa tura viidiyoon gabaabduu kana xiqqoo garana nyaatee naan isinii wajjiniin irraa mari'annaa alhamdulillah jennu haa yaadannu jechuu isinitti mundufee isinillee waan isin mudate waan gara rabbii nama deebisu waan onnee namaa jiisu mudannoo keessan koomentii jalatti naa barreessaa. Warri murakkattanii rakkina keessa jirtan madaamiin isin rakkiftee halkaniif guyyaa isin cinqitee olii gadi isin fiisitu rabbiin gara fuulduraatti waan ka'ee qabu isin yaadeetti malee akkanaan miti abshiruu hin darbaadha wanni akka isin cinqu hundinuu hin darba gara fuulduraatti wanumaan hin darbin hin jiru. Nagaa fayyaanaa taa'ee obboleen kiyya bakka isin jirtanutti rabbiin isin eegu. Eegaan isumaa bakka isin jirtanutti rabbi isin eeguun isin jedha. Dhukkuba koronaa minaamin tajaajila miidiyaa irratti odeessuu kanallee sodaattanii onni keessan hin naqina. Eegaan rabbumaa bareechaa qulqullina keessan eeggadha. Hatta fawaaqii bakkee bitamee dhufullee bareechatanii bishaan ho'aatii fi loomiidhaan miidhagsan malee hin nyaatinaa jechuudha. Baakteeriyaa adda addaa laafii dhufuun isaan mala. Harka keessan sirriitti bareechaa saamnaan dhiqadhaa. Rabbiin isin eegu. Rabbiin nama nagaan biyya keenya maatii keenyatti illee naannoo waa godhuun isin jedha obboleen kiyya. Wanni isin qabadhee dhufee qubnaa gara ta'uu baatus anaaf akka kootti qubnaa gara ofii koo barumsa guddaa waan irraa argadheef akka isin illee barumsa irraa argattan wajjin qaba. Hundi keessanuu alhamdulillahi rabbil aalamiin jala rabbiin nama niimaasaa beeku nu haa godhu. Alhamdulillah islaama ta'uun keenya waan hunda caalaa abbaan niimaa nutti toluuf abbaan nutti nullee adda baafachuun keenya waan hunda caalaa kanaafuu obboleen kiyya nagaan naa tura. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu.